Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Marii biyyoolessaa jechuudhaan piippiin kaabinoota fi kaadiroota isii kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti qabuudhaan gaggeessaa jirtu komiin irratti ka'uun itti fufee jira. Mormiin itti cimnaan garee nama 500 qoodanii turan yookaan gurmeessanii turan diiguudhaan garee 80tti baasuudhaan garee tokko keessatti miseensa nama 50 marii gaggeeffamaa jiru irratti komiin ka'e hedduudha. Qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa qaamatii fi kan lubbullee dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Qabannee jirra. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus isin biraan kenna. Oduun itti aanu naannoo Amaaraatti lolli loltoota PPT fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa jirus cimeetti fufee jira. Loltoonni hedduun booji'amanii jiru. Ilmaan hiyyeessaa naannolee garaagaraa irraa garas geeffaman hedduun lubbuu dhabanii jiru. Muraasni kan booji'aman yoo ta'u viidiyoo gabaabduu qabannee jirra. Isin biraan kenna oduun inni biraa TPLF fi PP'n walitti gaarreeffatuun wal doorsisuu fi akkasumas walitti dhaadatuun cimeetti fufee jira. Lamaanuu walimatullee itti fufanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu odeeffannoo kanneeniitiif kan biroo wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajji turuudhaan itti bohara. Marii biyyoolessaa jechuun PP'n kaadiroota fi kaabinoota isii walitti qabuudhaan mariin gaggeessaa jirtu komiin irratti ka'aa jiru itti fufee jira. Mari'attoonni guyyaa kaleessaa gareen qoodamuudhaan marii kan jalqaban ta'uun kan gabaafame yoo ta'u har'as gareen isaanii kun marii itti fufee jedhamee jira. Kana dura gareen nama 500 qooduudhaan ijaaranii kan turan amma immoo garee san diiguudhaan garee 80 ijaaruun nama 50 marii akka gaggeeffamaa jiru odeeffannoon bahaa jiru ibsee jira. Naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'uudhaan marii kanarratti kan hirmaatan odeeffannoo kennaniin wanti deemaa jiru diraamadha. Dhimmi haasawamaa jiru dhimma diiguu naannoo Oromiyaatti fi akkasumas magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuuti jechuudhaan maddeen garaagaraatti fi yaada kennaniin ibsanii jiru. Walumaa galatti komiin guddaan naannoo Oromiyaa irraa ka'aa kan jiru yoo ta'u hirmaattonni odeeffannoo kennaniin kan biraa hafu naannoo Oromiyaa nama miiliyoona 50 qabuu fi naannoon nama miiliyoona 500,000 qabullee baay'inni namoota marii kanarratti hirmaatanii kan Oromiyaatiin waluma qixa jedhamee jira. Koomishinii marii biyyoolessaa kan jedhamu kun marii gaggeessaa jiru kanaan wal qabatee rakkoon jiru tokko baay'ina uummata naannolee yaada keessa hin galchine jedhamee jira. Inni biraa immoo akkuma kana dura isiniif gabaasaa turre hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa marii kanarratti hirmaatan dhimma naannoo Oromiyaatti fi akkasumas magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irratti hin mari'atan jedhamee jira. Gabaabamatti marii biyyoolessaa jechuudhaan kan gaggeeffamaa jiru kanarratti kan hirmaatan hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa marii kana keessa jiran yaada kennaniin mariin gaggeeffamaa jiru marii iftoomina hin qabnee fi kan shiraan guutame jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin ibsanii jiru. Hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa dhufan dhimma naannoo Oromiyaa irratti akka mari'atan gaafiin ka'aa turus kan hin sirraa'in ta'ullee hirmaattonni himanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota PP waliin godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeessaa jiru irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa irratti galmeessaa jira jedhee jira. Hedduu hojiin ala taasisuun mooraalee waraana PP hedduu barbadeessuun loltoota PP hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo loltoota PP irratti argataa jiru cimsee itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggara aanaa Baakkoo Tibbetti guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 2026 lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessaa ture irratti loltoota PP hedduu hojiin ala taasise hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa shaggara aanaa Baakkoo Tibbee ganda tarkaanfataa Gibee iddoo addaa Botoroo jedhamutti lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti loltoota PP 29 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse
23 immoo madeessuun 8 immoo jiratti booji'ee jedhee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu kan ibsu waraanni bilisummaa Oromoo AKM 26 rasaasa hedduu akkasumas meeshaalee waraanaa biroos irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kunneen loltoota PP waraanni bilisummaa Oromoo booji'ee fi akkasumas meeshaalee waraanaa aanaa Baakkoo Tibbetti irraa hiikkateedha. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwatu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Dhibba kana waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti fufteedhaan haleellaa raawwataa jiraachuu isiniin gahaa turre. Haleellaa raawwataa jiruun hanga magaalaatti seenuudhaan tarkaanfii fudhataa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessa loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan magaalaa Bofaa irraa bobbaate waraana bilisummaa Oromoo barbaadde itti dhayxe irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun kan miidhamarraa hafte immoo bittinneessee gara irraa dhuftetti deebisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo barbaannee turre argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaaleen oopereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Maqaa oopereeshinii jedhuun loltoonni PP haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanis cimee itti fufuun himamee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa fufteedhaan leenjisuu itti fufee jira. Leenjisuu qofaa miti eebbisullee itti fufee jira. Humna haaraa tibba kana godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yookaan zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti ga'umsaan leenjisaa ture eebbisaa turu isin hin geennee turre leenjisanii eebbisuun ammallee itti fufee jira. Inni viidiyoo irratti argitan kun qeerroo Oromoo akkasumas qarree Oromoo qe'ee isaanii irratti nagaan jiraachuu dadhaban bosona filatuudhaan bosonatti fedhii isaaniitiin yaa'uudhaan waraana bilisummaa Oromootiin leenjifamaa jiranidha. Isaanin kunniin ga'umsaan akkasumas fedhii isaaniitiin leenjii loltummaatii fi leenjii siyaasaa fudhatuun warra leenjii isaanii xumureedha. Qeerroo fi qarreen kunneen mana taa'ee badii tokko malee manaa gadi na fuudhanii sababa ani hin beekne fi waan ani hin beekne natti maxxansuun lubbuu koo dhabuu irra of baraaruu naaf wayya jechuudhaan bosona kan filatanidha. Oduun itti aanu lolli naannoo Amaaraatti loltoota PPT fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola naannoo Amaaraatti deemaa jiruun PP fi hidhattoonni naannoo Amaaraallee injifannoo labsatu. PP'n meeshaalee gurguddaa gargaaramuun akkasumas humna qilleensaa deeggaramuun naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataniin hidhattoota naannoo Amaaraa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jechuudhaan yeroorraa gara yerootti gabaasaa kan jiru yoo ta'u hidhattoonni naannoo Amaaraallee tarkaanfii loltoota PP irratti fudhataa jiranii loltoota PP hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatuun injifannoo arganne jedhaa jiru. Loltoota PP hedduu boojine kan jedhan yoo ta'u kan booji'anis akka itti aanu kanatti viidiyoo booji'amtoota gadi dhiisuun argisiisanii jiru. Kan viidiyoo irratti argitan kun loltoota PP naannoo Amaaraatti hidhattoota naannoo Amaaraatiin booji'amanidha. Baay'ina loltoota booji'amanii kana yoo argitan lola dhaqammoo meeshaa waraanaa hidhattoota naannoo Amaaraatiif fidanii dhaqan kan nama jechisiisudha. Kan nama gaddisiisu garuu isaan kun warra carroomedha. Kan carraa kana hin argatin dachaa kana hedduu kan ta'an ta'uun beekamee jira. Loltoonni PP wareegama hin barbaachifne naannoo Amaaraatti kaffalan hedduun isaanii ilmaan hiyyeessaa naannoo Oromiyaatii fi Kibbaa fi akkasumas naannolee birootirraa garas geeffamanidha. Baay'ina naannoo Oromiyaa irra garas kan geeffamanidha. Ijoolleen kunneen maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin garas kan geeffaman yoo ta'u yeroo lolatti seenanitti haleellaan irratti raawwatamu qindaawaadha jedhamee jira. Kana jechuun hidhattoota naannoo Amaaraatii fi ajajoota waraana PP gidduu hariirootu jira jedhamee jira. Wal dubbisu jedhamee jira. Wal quba qabu jedhamee jira. Haala kanaan haleellaan loltoota PP irratti raawwatamu miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiruu fi loltoonni hedduun akka booji'amanii fi meeshaalee waraanaa konkolaataa fi loltoota PPtiin baadhatamanii achi geeffaman haaluma salphaan kan irraa fuudhamaa jiru jedhamee jira. Inni kunis booji'amtoota naannoo Amaaraatti hidhattoota naannoo Amaaraattiin booji'aman ilmaan hiyyeessa maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin naannolee biroo irraa garas geeffamanidha. Baay'inaan harki 80 yookaan parsantiin 80 naannoo Oromiyaa irraa dirqamaan guuramanii garas kan geeffamanidha. Oduun inni bira TPLF fi PP'n wal himatuu fi akkasumas wal doorsisuu fi walitti dhaadatulleen akkuma cimee itti fufetti jira. Paartiin Simirat jedhamu kan obbo Geetaachoo Raddaatiin hundeeffame TPLF lola Itoophiyaa irratti banuudhaaf qophii taasisaa jira jechuudhaan
TPLF'n himatee jira. PPL'n TPLF waliigaltee Piriitooriyaa cinatti dhiisuudhaan humnoota alaa waliin qindaa'uudhaan Itoophiyaa irratti lola banuuf qophaa'aa jira jechuudhaan kan himatan yoo ta'u TPLF illeen marii wanni jedhamu PP waliin hin jiru. PP'n marii hin beektu nu kan baasu afaan qawweeti jechuudhaan michoota TPLF waliin PP irratti lola banuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu TPLF illee ibsitee jirti. Maddeen odeeffannoo tokko immoo akka gabaasaa jiranitti humni TPLF kallattii garaagaraatiin naannoo Amaaraa seenaa jiraachuu himaa jiru. Naannoo Oromiyaattis lolli PP fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Walumaa galatti biyyattiin tasgabbaa'uu hin dandeenye muddamsuu hamaa keessa galtee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isinii haa baay'atuun hawwii kenna nagatti nu turaan illeen dhaamsa kenna nagatti nu tura.